sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7:00 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Jimaata hagayya 11 bara 2017 ashama akkam jirtu kabajamoof jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbaa jirudha. Sagantaan keenya akkuma barame oduu isin dhageessisuun eegalla. Qophii addaa fi wallee warraaqsaas ni qabna. Isin keessummeessaa kan isin waliin turu an Abdii Bilisummaati. Haga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jechaa amma kallattiin gara oduuttan isin dabarsa. Ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya oduu guyyaa har'aa qabadhee dhiyaadheera oduu waliin aan michuu lammiiti. Hagayya 9 bara 2017 akeekkachiisa qeerroo bilisummaa Oromoo wayyaaneef kenname. Wayyaanes taatu jaleen wayyaanee kana booda olaantummaa qeerroo bilisummaa Oromoo jala seenuu qaban. Oromiyaa keessa sabaaf sablammoon uummata Oromoo waliin jiraatan ajajaa fi akeekkachiisa qeerroo kennuun galmaan gahuu qabsoo bilisummaa Oromoo faana hiriiruu qaban jechuun qeerroon dhaamame. Gama biraan sochii qeerroo butatanii dhaamsa toora 2-3 kanneen farreeniif kennuun gufuu fi gufaatii uumuuf carraaqanis qeerroon obsaan kan bira hin dabarre ta'uu hubachiisaa jiran. Isaan kun wareegama keenya fudhachuuf halluu qabsoo kanaas jijjiiruuf warra fiigan waan ta'aniif sirreeffamuun dirqama jechuun qeerroon bilisummaa Oromoo gabaasee. Hagayya 9 bara 2017 irraa kaasee uummanni keenya seenaa dalagaa jiran. Fincilli xumura garbummaa amma Oromiyaa keessatti bifa addaatiin itti fufee olaantummaa qeerroo abbaa biyyummaaf ajaja qeerrootiin uummanni socho'uu eegale. Shawaa lixaa gandaa hanga magaalaatti, kibba lixa Shawaa Wallagga bahaaf lixaa baadiyyaa magaalaatti, godinoota addaa naannoo Finfinnee dabaltee Arsii Harargee godinaalee kana keessatti qeerroon uummata isaa waliin wayyaanee garaa gubaa jiran. Uummanni kun mana isaallee hin banan. Mormii fi diddaa isaa kallattiidhaan dorsaa fi dhiibbaa poolisootaaf osoo bakka hin kenniin milkaa'inaan hojiisaa deemsisaa jiran. Uummanni beelaan beela isaa keessa taa'ee qeerroo waliin hiriiree fincila xumura garbummaa galmaan ga'uudhaaf yeroo kamiyyuu caalaa muratee ka'eera. Hagayya 8 bara 2017 godina Booranaa magaalaa Bulee Horaatti halkan waraanni kora bittinneessaa jedhamuu fi poolisoonni mootummaa abbaa irree wayyaanee uummata reebaa fi iraarsaa jiraachuu maddeen qeerroo Bulee Horaa gabaasan. Halkaniin waraanni wayyaanee hedduminaan magaalaa Bulee Horaa seenuun uummata nagaa daandiirraa adeemu irratti yakka reebichaa fi shororkeessummaan uummata iraarsaa jiraachuu maddeen ifa godhanii jiru. Oduu biraan hagayya 8 bara 2017 sochii warraaqsa fincila xumura garbummaa lixa Shangar Amboo fi Gudar keessatti eegale geggeeffamaa ture walqabatee mootummaan abbaa irree wayyaanee raafama guddaa keessa seenuun qeerroo dargaggoota Oromoo magaalaa Gudar keessaa ukkaamsaa jiraachuu maddeen qeerroo Gudarraa gabaasan. Dargaggoonni qeerroon ukkaamfamaa jiran kunniinis umuriin isaanii ganna 18 fi isaa gad ta'uu maddeen qeerroo itti dabaluun ifoomsan. Kanneen hidhaman keessaa kan maqaan armaan gadi nuun ga'ee Caalaa Jifaar, Roobaa Tassaayee, Abdii Geetaachoo, Jifaaraa Wayyeessaa, Firaa'ol Sabbooqaa, Barataa ganna 14 kanneen humna kora bittinneessaa wayyaaniin ukkaafaman keessatti kan argamanidha. Hidhaa fi iraarsi kamuu falmaa mirga abbaa biyyummaa keenya irratti duubatti nu hin deebisu qabsoon hanga bilisummaatti dhaamsa qeerroo bilisummaa Oromoo Gudariiti. Haaluma wal fakkaatuun hagayya 8 bara 2017 godina lixa Shaggar aanaa Jibaat magaalaa Shananitti sochiin warraaqsa biyyoolessaa Oromiyaa fincila xumura garbummaa gootota qeerroo dargaggoota Oromoo fi uummata Oromoon finiinaa jiraachuu gabaasaan qeerroo Amborraa nu ga'e ifoomse.
qeerroon aanaa Jibaatti magaalaa Shanan sochii warraaqsa fincila xumura garbummaa marsaa lammaffaa Ambootti qabsiifameef dirmannaa gochuun warraaqsa cimaa geggeessanii jiru. Godina Arsii magaalota hedduu keessatti daldaltoonni manneen daldalaa cufuun diddaa sirna wayyaanee deemsisaa jiran. Hagayya 9 bara 2017 godina Arsii magaalota hedduu keessatti daldaltoonni sabaan Oromootaan hundi lagannaa gabaatti makamuun manneen hojii isaanii cufanii kan jiran yoo ta'u, daldaltoonni saba biraa hojii hojjechaa jiru. Kanas yoo gaafataman mootummaati akka nuti lagannaa gabaa fi hiriira Oromiyaa keessatti geggeeffamu irratti hin hirmaanne, yoo hirmaattanii argamtan qabeenyi keessan saamamee Oromiyaa keessaa buqqaatanii gara naannoo keessaniitti harka keessan qullaa geggeeffamtu jechuun nu doorsisee jechuun dubbataa kan jiran yoo ta'u, wanta akkasii akka isin irratti hin raawwatamne nutu itti gaafatama fudhata. Kanaaf jettanii akka gara qabsoo makamtan jechuun qeerroon karaa adda addaatiin dhaamsa dabarsaa fi jiraachuu maddeen oduu qeerroo bakka adda addaarraa walitti qabanne ni addeessu. Magaalonni manneen hojiitti cufamee oole keessaa Shaashamannee, Dodolaa, Itayyaa, Dheeraa, Kofalee, Adaabbaa, Shirkaa, Roobeedidaa, Saddiqaa, Darrabbaa, Nagallee fi Baalee Gaasaraa, Dinshoo, Haroo, Dambal ta'uu maddeen keenya gabaasanii jiran. Oduu mana murtii wayyaanee wajjin wal qabateen sabboonaan Oromoo dargaggoo Cibsaa Abdiisaa hiraarfama ulfaataan booda mirga wabiin hidhaa TPLF irraa gadhiifamuun beekame. Hagayya 9 bara 2017 sabboonaan Oromoo dargaggoo Cibsaa Abdiisaa waggaa 2 dararaa ulfaataa keessa kan ture manneen hidhaa wayyaanee Maakilaawwii, Qilinxoo, Shawaa Roobititti hiraarfama guddaa keessa turuun roobii darbe mirga wabiin gadhiifame. Yeroo ammaa maatii isaatti dabalamee jira. Dargaggoon qaroo uummataa ta'e kun yeroo manni hidhaa Qilinxoo gubate ilmaan Oromoo kanneen mana hidhichaa keessatti argaman keessaa nama tokko ture. Balleessaa tokko malee Oromummaan yakkamee hiraarfama waggaa 2 booda wabiidhaan akka gadhiifamee maatii isaa qaqqabee jiru maddeen keenya nuuf mirkaneessaniiru. Sabboonaan Oromoo Cibsaa Abdiisaa wayita himatamaa fi hiraarfama turetti himatamtoota 22 galmee obbo Gurmeessaa Ayyaanoofaa keessaa kanneen turan keessaa warri mirgi wabii akka eegamuuf jedhaman keessaa ta'uu mirkaneeffanneera. Dargaggoo sabboonaa qaroo Oromoo Cibsaa Abdiisaa baga Waaqni haala ulfaataa sana hundarraas hambisee maatii kee, hiriyoota kee fi uummata Oromoottis dabale jenna. Kana malees hidhamtoonni ilmaan Oromoo maqaa isaanii yeroof adda hin baafatiin jiru mirga wabiin kan hiikamanii jiraachuu maddi odeeffannoo keenya ifa godhe. Haa ta'u malee manni murtii wayyaanee dhaddacha lidataa mirga wabiin hiikamuu danda'u obbo Baqqalaa Garbaa sababa tokko malee dhorkite. Manni murtii kun dhaddacha isaa guyyaa kaleessaa ooleen sababa quubsaa tokko malee obbo Baqqalaa asii gaafa bahees qeerroon irratti gurmeessee fincilan irratti kakaasa jechuun mirga namummaa isaa sarbaniiru. Manni murtii wayyaanee kun ajaja tikaan akka hoogganamanii fi aangoo tokkollee akka hin qabne dubbatanii obbo Baqqalaan dhaddachicha akka afaan qabsiisaa turan illee dubbatame. Manni murtii maqaan of moggaase kunis mirga wabiin hiikamuusaa erga dhorkanii booda amma murtiitti achuma Qilinxoo turuu akka qaban ajajan. Haaluma wal fakkaatuun hidhamtoonni mana murtii Araadaatti dhiyaatan keessaa namni 3 yommuu miliqu namoonni 4 garuu qabamuu isaanii qeerroon Finfinnee irraa gabaase. Namoota qabaman kanas miila qullaa lafarra harkisaa reebaa akka turanis maddi oduu qeerroo Finfinnee gabaasee jira. Magaalaa Shaambuu Horroo Guduruu Wallaggaa baankiin daldala Itoophiyaa uummanni naannoo qusannaadhaan qofa yoo xiqqaate qarshii miiliyoona 300 osoo qabu liqaa uummata naannoo kanaaf qarshii tokkollee hin kennu. Kan fudhate illee qomoo TPLF kan ta'e investara Tigree qarshii miiliyoona 60 ol maqaa investimentii qotisaa jedhuun fudhatee jira. Kunis osoo ta'ee jiru qarshii dhumaa ofii baafachuu yoo afaan Oromoodhaan barreeffamee gaafatame waraqaa namarratti ciruun gabaafame. Egaa uummata magaalaa Shaambuu fi deeggartoota qeerroo Shaambuu kana booda baankiin kunii fi humni ibsaa osoo magaalaa kanarraa faayidaa hammanaa hin jedhamne argachaa nu hacuucaa nurra bubbuluun qabu jechuun dubbatanii. Kanaafuu humna ibsaa fi baankii daldala Itoophiyaa kana irratti tarkaanfii cimaa dhaabbileen kun irraa barachuu danda'an fudhachuu qaban. Qabeenya keenyaan nama kadhachuu hin qabnu jechuun qeerroon Shaamboo gabaasan.
godina shaggar lixaa aanaa abuna gindabarat fincilli xumura garbummaa itti fufee jiraachuun beekame. Hagayya 10 bara 2017 fincilli xumura garbummaa haalaan jabaachuun qeerroon gindoo guyyaa kaleessaa hagayya 7 konkolaataa ajaja isaanii didee dhiiga ilmaan Oromoo irra darbuun qeerroo mirgasaa biyyasaa fi mirga abbaa biyyummaa isaa qabachiifachuuf yeroo beeksisee jirutti murtii qeerroo irra darbuun hojii eegale tokko irratti murtii fudhachuun dalagaa ala godhaniiru. Akkasumas daandiin Gindabaratirraa gara Finfinnee geessu guutummaa guutuutti cufamee fincilli xumura garbummaa finiinaa ooluun isaas gabaafame. Galgala sanas namni kamuu akkasumas konkolaataan kamuu akka imaluu hin dandeenye qeerroon Gindabarat gabaasan. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata. Waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Kan dhaggeeffataa jirtan qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo meetir baandii 16 yookiin kiilooheerzii 17,840 irratti isiniif darbaa jirudha. Oduu kan isin dhageessisee jaalmichuu lammii ture horii buli jenna. Sagantaan keenya ammas akkuma itti fufeetti jira. Kanatti aansuun wallee warraaqsaa tokkoon booda gara qophii addaa jaal qalbeessaa dhangiyaatiin dhiyaatutti isin dabarsaa ammas nu waliin tura. Dacheetiin godaanneef malee siidhaa otoo dacheen kuni godaante otoo laftuu barsiige gaatte Oromiyaa garas keeffatu garaan na sosodaatte dacheetiin godaanneef malee siidhaa otoo dacheen kuni godaante otoo laftuu barsiige gaatte garaan na sosodaatte na doorsisu na sodaachisu dubbadhuun jedhe yoon dubbadhe na godaansisu lakkii didee nan falmadha callisuun tuffife gabaashee ni godaanuus dhalcheetti yan godaanu walintanu godanes dachente yang godanu lafima walinanu inu manchalese gafa ula sagal mure fudatu ayo man dubbadde gafa wagga sagal tama gurguratu nampal madama fancallisa turise nama fanambisa nampal madama dudufa hida malena bandisa kakoti ma fancallisa irra dhalannetiin dhalanne eenyummaas lafaan argan akkasamaan falmanne odaano dachaa dhugaati alaagaan irraa wal furaati burqaan kee toora finfinneeti afalmannu kaa irratti cinneeti gungumaas turree barateera nusaamu sagal baasu seera teessoon kee mooraa gullalleeti yoo dhumnellee akka dubbanneeti. Oromiyaa garas keeffatu garaan na sosodaatte dacheetiin godaanneef malee siidhaa otoo dacheen kuni godaante otoo laftuu barsiige gaatte Oromiyaa garas keeffatu garaan na sosodaatte
sodaachisu dubbadhuun jedha yoon dubbadhe naa godaansisu lakkii didee nan falmadha callisuun tuffife Sabashi reegamtuufis bakka kan biyya baatee seenaan marga feete lakkii hubadhu siifa keeke reegamtuufis bakka kan biyya baatee seenaan marga feete jaraabsin tokkuma gariin bineensa dhagaa kaanis kan mana hin jirtu hoo jirta lakkii otooti jirtu maaf dubbatamna si tuffatu maas si tuffatu mi'aan goon kee yoom kan mul'atu mee falmadhu maaltu dhufa si hidha malee si fannisa saba saarraa maaltu jallisa irraa dhalanne ittiin dhalanne eenyummaas lafaan arganne afaan biyya samaan falonne dacheen kuni iyyee gadooti lakkii dhiisi gaabbita booddi tuttuqte lakkiileen jajiisu abbaan haqaa barfalma dandeessu jirtaafoo jirtu si beeka alaagaan uffatee si keeka falmadhu hojii ati yeessa maaliif yaata ibsaa gaanii keessa odaanoo dachaa dhugaati alaagaan irraa wal furaati burqaan kee toora finfinneeti falmadhu kaa irratti cinneeti gungumaas turree baraadheera nusaamu sagal baasu seera. Muummee seenaa amalaaf dalagaan garboonfattoota Habashaa akkuma huuruu warree wal fakkaata. Dhaggeeffattoota qophii kanaa kaleessa barruun kutaa duraan isiniif dhiyeesseen kutaa biraa akkan qabadhee dhiyaadhu isiniif waadaa seenee turuun koo ni yaadatama. Akkuma waadaa isiniif seene fuula garboonfattootaaf dalagaa isaanii wal bira qabee isiniif dhiyeessuuf kutaa lammaffaa qophii kanaa qabadhee dhufeera na hordofaa. Gochaawwan Habashaa keessaayyuu gocha Teediroos yookaan Kaasaa qabxii tokko jalatti muummee seenaarraa waa isiniif budduqseera. Har'a immoo qabxii lammaffaa Yohaannis afuraffaa yookaan Kaasaa Maarchaa fi kaan waliin haa ilaallu. Tokko Yohaannis afuraffaa yookaan Liij Kaasaay Maarchaa. Yohaannis afuraffaa yookaan Liij Kaasaay Maarchaa adoolessa 11 hanga eebila 10 bara 1872 irraa kaasee waggaa 17 hanga gaafa du'uutti mootii Abishiniyaa ture. Turtii waggoota amma kanaa dheeratanii kana namni tokkichi aangoo irra turuun Habashootaa waanuma baranidha. Aangoo kana ciniinanii hanga gaafa du'aniitti itti rarra'u. Adeemsa kanaan hanga har'aallee ittuma jiru. Obbo Mallasaanis hanga gaafa du'uutti aangootti cichaa turuunsaa hidda isaa Habashootarraa waan dhaale akka ta'e wal nama hin gaafachiisu. Kun wal fakkeenya garboonfattoota keessaa aangoo irratti cichanii hawaasa saamuun isa tokko. Baroota aangoo isaa kanatti Oromoonni Walloo mormaa turuu isaanii ragaawwan danuun lafa kaahaniiru. Hojiiwwan Yohaannis ittiin beekamu keessaa inni olaanaan safuu uummataa cabsuun keessa darbee mirga lubbuun jiraachuu uummataa dhabsiisaa tureera. Adeemsonni sun akka rirma lafa jala socho'u malee har'as inuma jiru. Yohaannis bara aangoo isaa yoo karaatti namni itti dhufe namni kan ilaalu yoo ta'e loltoota isaa reebsisuuf ajjeesisaa tureera. Yakkoota kanaan mootummoonni har'a biyya bulchaa jirra jedhanis kaayyoo of tuulummaa kanaan itti dabalan malee hin hir'isne. Har'a dogongora mootummaa harka kaasanii gaafachuun akka sirraa'uuf gaafachuun yakka ta'ee barataa meeqatu mana hidhaa wayyaaneetti gidiramaa jira. Barattoota meeqatu waan gaaffii haqaa gaafatan qofaaf dormii keessaa qabamanii duuteef jiraachuun isaanii itti hin baramin jira. Kana manni haala kaa'u dalagaawwan Yohaannis keessaa keessattuu badiinni uummata Oromoo irratti dalage dogoggaa sanyii kallattiin labseera. Gochaawwan rifaasisoo bara aangoosaa keessaa loltoonni isaa akka fedhanitti dubartii abbaa manaa qabdu abbaa manaa dhaabanii yakkoota suukanneessoof safuu hawaasichaa cabsan yakka gudeeddii raawwataa turaniiru. Kan itti bareeddu yoo taates abbaa manaa biraa qabanii akka fedhanitti fuudhaa turaniiru. Adeemsi bara sanii sun har'as hinuma raawwataa jira. Garboonfattootaaf harreen akka huuruu harree wal fakkaatuun waa malee miti. Har'as gochaawwan rifaasisoon kunneen akkuma kaleessaa saffisaan dalagamaa jiru. Yohaannis hojiin Teediroos akka du'aa gadhee ajjeesise cimsee utuu beekuu dalagaawwan inni hojjetaa ture ittuu hammeessuun uummata irratti fuulleffate.
mootummaa Oromoo cabsuu, musliima kiristaana taasisuu, dirqamaan namoota Habashaa taasisuu keessatti Oromoon akka cabuuf ga'ee olaanaaf gochaawwan badaa raawwateera. Loltoonni isaa bakka gahaan maratti yaada isaa kana akka babal'isaniif ayyama laachuu fi cinatti dubartii Oromoo ulfaa gudeeddaan mucaa garaa baasisaa akka turan seenaan lafa kaa'a. Baroota yakkamtichaa yookaan nafxanyicha Yohaannis keessa namni akka namaatti ilaalamaa utuu hin taane akka waan mukarraa yookaan dhoqqeerraa tolfameetti ilaalamaa ture jechuun kanneen ibsanis ni jiru. Yohaannis afuraffaan bara aangoosaa dirqamaan amantaa kiristaanaa nama fudhachuu dideef waggaa 5 qofa laatee sana keessatti nama fudhachuu didu mara lafarraa dhabsiisuutti deebi'e. Yohaannis deeggarsa alaa argatuun irra deddeebiin uummata Oromoo waraanaa hanga turetti Oromoon deeggarsa meeshaaf deeggarsa loltuu uummata alaa malee Habashoota ofirraa deebisaa tureera. Habashaan haala kana kan hubatte deeggarsa meeshaaf loltuu biyyoota akka Xaaliyaaniif Raashaa irraa gargaarsa argattuun waggaa 31f yookaan 1868 hanga 1899 lola eegaleen uummata Oromoo fi uummattoota akka Kibbaa, Affaaraa, Kaffichoo, Kuulokontaa, Walaayittaa, Moochaa, Gimiraa fi kanneen kana fakkaatan humnaan cabsee koloneeffachuu danda'ee jira jedha seenaan. Har'as Oromoo cabsuuf tumsi uummata alaa akka jiru eenyullee hubachuu qaba. Habashoonni bara kamittuu Oromoo ofii ishee qofa waraanaa hin turre. Humna waraanaa ammayyaa alarraa argattuun hanga ammaa nu dhiittee nu bulchuu dandeessee jirti. Kana jalaa ba'uuf humna waraanaa mataa isaa jabeeffachuun uummata Oromoof filmaata jabaadha. 3. Saayila Sillaasee. Saamichaawwan jabaa bara aangoosaa taasiseen garboonfataan Saayila Sillaasee uummata akka miidhaa ture beekamaadha. Bara bulchiinsa garboonfataa kanaa keessatti uummanni Oromoo dinagdeen saamameera. Akka raageewwan barreeffamaa tokko ibsanitti Saayila Sillaaseen qabeenyaa Oromoo bara 1827 hanga 1843 uummata Oromoo Shawwaatti duuluudhaan saamicha inni geggeessaa ture akka malee kan saba Oromoo cabsedha. Bara 1827 Karrayyuutti duuluun horii yookaan gaangee fardaaf loonii fi beellada walii gala 30,000 saartee irraa bara 1841 loowwaniif horiiwwan biroo walumatti 37,42 saamee jira. Finfinnee irraa Oromoota Tuulamaa jalaa bara 1842 horii 14,042 saameera. Bara 1842 baruma uummata Oromoo Finfinnee saame horii 6,000 Finfinnee irratti deebi'uun yeroo lammaffaaf bara 1843 humna waraanaa gargaaramuun horii 43,000 saamee jira. Baruma kana bara 1843 uummata Oromoo Sooddoo jiraatan jalaa horii 87,000 saamee jira. Ragaawwan kun ragaa barreeffamaan dhalootaan gahamaa jiranidha. Habashoonni uummata saamaa har'a ga'uu isaanii eenyullee afaan guutee kan ragaa bahudha. Yakkoonni Saayila Sillaasee dinagdee uummatichaa cabsuun boodarra uummata mara garba taasifachuu ture. Yakkoota Habashaa kaleessaa gaafa kaasnu yakka har'aa Oromoorra gahaa jirus hubachuu qabna. Uummanni tokko dinagdee malee sochii kamuu hin taasisu. Dinagdeen uummata keenyaa cancalaan maranii kaa'uuf saamuun amala garboonfattoota Habashaati. Har'a saamichi Oromoorra gahaa jiru hin dhaabbanne. Sanyiin Habashaa, Tigreef, Amaarri waggoota dheeraaf nu saamaa akka jiraattu kan godhes haalota hamaa keessatti duraan amantaan, seenaa fi duudhaan hawaasa keenyaa sirni ittiin wal geggeessaa ture sirni Oromoo gadaan barbadaa'udha. Oromoo halagaan kamuu si saamuuf garaa akkasiif hin laafne cimsitee baruu qabda. 4. Garboonfataa Minilik. Yakkaawwan uummata Oromoo irratti godheen addunyaa kanarraa yakka dhaga'amee beeku miti. Bineensummaan Minilik hojii isaatu ragaa ba'a. Yakka duguuggaa sanyii dhaalarraa dhaalatti wal dabarsaniin Oromoo lafarraa dhabamsiisuu danda'u ture. Waan baay'inaaf gootummaas qabnuuf irraa hafnee yoo nageenyeerra. Ammas raacitiin halagaa kun hanga hundeen barbadooftutti qabsoon ni barbaachifti. Minilik seenaan akka raagessutti ilmaan Oromoo haala suukanneessaan addunyaa kanarraa dhabamsiisaa turuusaati. Guyyaa tokkotti dargaggoota Oromoo 3,000 walitti waamuun akka hin dhalchineef qaama saalaa isaanii muree addunyaa kanarraa dhabamsiisuu danda'eera. Yakkoonni kun har'as kallattiin raawwatamaa jiru.
ilmaan Oromoo kumaatamaan lakkaa'aman mana hidhaa wayyaanee Makkalaawwiif Qaallittii keessatti akka dhala hin godhanneef sanyii kutuun jabaatee hojjetamaa jira. Piroojeektiin wayyaanee kanaan ilmaan Oromoo kitilaan dhala dhabanii kitilaan immoo lubbuunuu darbanii jiru. Garboonfataan yoomiyyuu garaa kan laafu miti. Kanaaf immoo yakkoota suukanneessoo akkanaa irra deddeebiin ni dalagu. Akkasuma Minilik Oromoo dhiiraaf dubartii walitti lakkoofsaan 12,000 ta'an walitti qabuun harkaaf harma mursiisee darbeera. Godaannisa sana Oromoon har'as ni kulkulfata. Habashoonni garuu icciita garboonfataa isaanii kana saaxiluu hin barbaadan. Akka dubbatamu hin fedhan. Kunis immoo akka hojii gaariitti fudhatanii waan amananiifidha. Addunyaa irra jiraannu kana Waaqni kennaa godhee nuu laatus qinqanii halagaaf uummanni keenya bara nagaan irra jiraate darbee hin qabu. Minilik Oromoota Arsii afaan qawwee itti qabuun manaa yaasee harmoolii yookaan dubartoota 3,000 irraa guyyaa tokkotti harma mureera. Yakkoota hanga kana sammuu namaa tuqan gaafa Minilik raawwatu paappaasonni amantaa Ortodoksii barasii dura deemuun maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluun jechuun ilmaan Oromoo irratti kadhataa akka deeman ragaawwan danuun ni eeru. Gocha duguuggaa sanyii uummata Oromoof sabaaf sablammoota irratti fudhataa turaniin ilmaan Habashootaa yoomiyyuu kan yaadatamanidha. 5 fi isa dhumaa kaleessa seenaa Habashootaa waa muraasa akkana erga jennee gama mootummaa ofiin bulaa wayyaaneetti yoo dhufne adeemsa saamichaaf daandiin saamichaa dheeratee kan jiru yoo ta'u ilmaan Oromoof saboonni cunqurfamoon impaayera biyyattii haala suukanneessaan gidiramaa jirti. Wayyaaneen ilmaan Oromoo sanyii isaa lafarraa balleessuu karoora abboota ishee garboonfattoota kaleessaa sana galmaan ga'uuf kan wixxifataa jirtu malee kan daangaa itti gochaa jirtu miti. Waggaa har'aa kana keessatti ilmaan Oromoo karaa nagaa gaaffii mirgaa gaafatan dhibbaan kan lakkaa'aman qawween ajjeeftee jirti. Kun sanyiiwwan ishee kaleessaa faana wal ishee fakkeessa. Ilmaan Oromoo waaqa isaanii kadhachuu bahan lakkoofsaan 500,000 ol ergaan takkaa daqiiqaa gidduutti dhabamsiifteetti. Daqiiqaa gidduutti lubbuu amma kana baasuun garboonfattoota kaleessaa duguuginsa namaan akka caaltu ragaa ba'a. Saamichaawwan albuudaa biraatti loltoonni ishee mana uummataa cabsanii ni saamu. Oromoo qabeenya qabu mana isaanii deemuun maallaqa 20,000 nuulaachuu qabda kanaan ala si ajjeemna jechuun saamaas jiru. Qabeenya afaan qawween doorsisanii saamuun itti danate deeme. Yakkoota gudeeddiis uummata Oromoof uummata cunqurfamoo impaayera biyyattii irratti raawwachuun ittuu fuulleffate. Barataan Oromoo tokko barachuu akka hin qabneef humnaan qabanii barnootarraa hidhuunis ittuu hammaate. Qe'een Oromoo boo'icha dhabee akka hin oolle taasiftee jirti. Lubbuun namaa guyyaa guyyaan akka bahu taasifteetti. Maqaawwan saamichaa kallattiin diriirsitee dugdaaf saggoo uummataa yaabbattee teesse malee saamichis numa itti caale. Walumaa galatti akeekni guddaan garboonfattoota halagaa ilmaan Oromoof saboota cunqurfamoo impaayera biyyattii sanyii isaanii daguuganii lafa isaa saamuun irratti abbaa ta'uu akka ta'e hojiin isaanii ni agarsiisa. Yakkoota Habashaa kanneen akka kana wal fakkaachuun akkuma huuruu harreen addaan baasanii isa kana wayya jechuu nama dadhabsiisa. Martuu harreedhuma, martuu garboonfataa akka bineensaa nama cunfatee nyaatudha. Garbummaa hamaa kana keessaa ba'uuf qabsoon daran akka barbaachiftu ibsuun barbaada. Injifannoon uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati. Barreessaaf qopheessaan sagantichaa Qalbeessaa Dhangiyaati. Sagantaa biroon hanga wal agarrutti turtii gaarii. Nampal madamaa fancallisa, turii seenaa maafanambisa. Nampal madamaa dhudhufa, hidha malee na fannisa. Akka kootii maafancallisa, irraa dhalannetti dhalanne eenyummaas lafaan argan. Dambaan hagan akka saamaan falmanne. Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya guyyaa har'aaf dhiyeeffanne kana fakkaataa waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa ta'u jechaa qophii keenya guyyaa biroon haga wal agarruutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.